Akka mooltan oduun ammaaf qabnu kuno. Itoophiyaan kibxata har'aa erga humnoonni Tigraay naannolee adda addaa qabannee gara Finfinneetti deemaa jirra jedhanii booda labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Sabaa himaan mootummaa labsiin ni beeksise kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga isaan lammiiwwan biyyattii meeshaa qabaniin ofii isaanii humnoota TPLF irraa akka of eegan ibsanii guyyoota lama booda. Kibxata har'aa ganama aangawoonni bulchiinsa Finfinnee jiraattonni meeshaa waraanaa of harkaa qaban galmeessuudhaan naannoo isaaniif eegumsa akka godhan beeksisaniiru. Labsiin yeroo hatattamaa erga TPLF guyyoota dhiyoo magaalaalee hedduu qabachuusaa beeksisee Finfinneerraa kiiloomeetira 380 irratti argamuusaa beeksisee booda labsame. Itoophiyaan guraandhala bara 2018 baatilee 6 utuu Abiy aangootti hin dhufin dura labsii yeroo hatattamaa labsitee turte. Uggurri sa'aa kaa'amee sochiin namaa uggurame kumaan kanneen lakkaa'aman illee hidhamanii jiran. Manarra naanna'uudhaan sakatta'iinsi geggeessamaa akka ture yoo ta'u kanneen jeeqama uuman illee to'atamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Jiraattonni naannoo isaaniitti walga'anii naannoo ofii eeguu danda'us jedhee jira. Kanneen meeshaa waraanaa of harkaa qabaniif naannoo isaaniif eegumsa hin goone garuu meeshaa qaban mootummaa yookaan firoottan yookaan hiriyoottan isaaniitti akka dabarsan illee gaafatee jira. Akka seera daldalaa kutaa 5-6A-3 kan bara 1974tti Itoophiyaa Giiniif Maalii biyyoota uffee Saharaa gad jiran keessaa dantaa agawaa kanneen argataa turan keessaa baasuuf yaadan qabu durseen beeksisa jechuudhaan pireezidaantii Joo Baayiden dubbatanii jiran. Yaada isaanii kanas mana maree bakka bu'oota uummataaf akka raggaasisuuf dhiyeessaniiru. Tarkaanfii kanan fudhadhu Itoophiyaa Giiniif Maaliin seera agawaa kutaa 104 irra taa'ee isa jiru ulaagaa guutuu dhabuu isaaniitii jedhan. Kunis Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame raawwatamu Giinii keessaa immoo olaantummaa seeraaf eegumsi godhamuu dhabamuu akkasumas siyaasa hunda hirmaachise guddinni walitti aanee jiru argamuu dhabuu isaati. Maalii keessaa olaantummaa seeraaf eegumsa gochuu dhabuu siyaasa hunda hirmaachiseef mirga hojjettootaa akka sadarkaa addunyaatti beekannaa qabu eegamuu dhabamuusaa akkasumas dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame beeksisuu dhabuudha. Mootummaa Itoophiyaa Giiniif Maalii gidduutti marii cimaan geggeessamuyyuu mootummoonni kun yaaddoo Yuunaayitid Isteets ulaagaa agawaa guutuu dhabuu isaanii ilaalchisee jiruuf waliigaltee agarsiisuu dhaban. Akkuma kanaan amajjii 1 bara 2022 qabee Itoophiyaa Giiniif Maalii biyyoota sagantaa agawaa irraa dantaa argatan keessaa baasuuf yaaduu koo isinan beeksisaa mootummoonni Itoophiyaa Giiniif Maalii fooyya'ina walittaanu ulaagaa agawaa guutuuf agarsiisu yoo ta'an hordofuu ittan fufa jechuudhaan pireezidaantii Joo Baayiden dubbachuu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Eembasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jiru Ameerikaan talaallii Faayizer kan COVID-19 doozii miliyoona 1,552,590 Itoophiyaadhaa akka gumaachitu ta'uu labsitee jirti. Yuunaayitid Isteets talaalliiwwan kana nageenyi isaa eegamee qixxummaan kaka'umsi siyaasaa utuu keessa hin jiraatin lubbuu oolchuu qofaaf ergiti. Gumaachi haaraan kunis baatii adoolessaa bara 2021 qabee lakkoofsa talaallii COVID-19 Yuunaayitid Isteets Itoophiyaaf kennite miliyoona 19 ga'ee jira. Talaalliiwwan Faayizer kun onkoloolessa 27 karaa walta'iinsa oomishaaf raabsii talaalliif qorannaa COVID-19 ka qixxee hundaaf akka dhaqqabu taasisuuf hundaa'e kan Kovaaks jedhuun dhaabbata daawaa Itoophiyaaf ergamee jira. Ibsi embasichaa akka jedhetti Yuunaayitid Isteets talaalliiwwan lubbuu oolchu kan COVID-19 kana innaa gumaachitu gammachuutu nutti dhaga'ama. Itoophiyaan fayyummaa uummataa ilaalchisee michuu dhiyoo waan taateef weerara hamaa kanatti duuluuf cina keessan dhaabbachuu itti fufnaa jechuudhaan ambaasaaddar Geetaa Paasii dubbataniiru. Talaallii amansiisaa dhiyeessuun meeshaa gaarii weerara kana dhabamsiisuuf tolu. Kanaaf Yuunaayitid Isteets Kovaaks waliin ta'uudhaan talaallii COVID-19 doozii biliyoona 1.1 bituu akkasumas gumaachuuf cicha qabdi jedhan. Hanga har'aatti Yuunaayitid Isteets talaallii doozii miliyoona 200 fi miliyoona 20 biyyoota 100 oliif gumaachitee jirti. Pireezidaantii Baayiden lubbuu oolchuuf akkasumas weerara kana adda durummaan dhaabsisuudhaaf talaallii kana kabiroo waliin ni hirmaanna jedhan. Dubartiin aangawaatuun dhaabbata tika nagaa Somaaliyaa Ikraan Taaliil dhabamuu ilaalchisee qorannaan jiru erga dhaabbatichi qorannaa geggeeffamu mana murtii waraanaan ittisee booda danqamee jira jechuudhaan aangawoonni mootummaa lamaaf ogeessi seeraa Somaaliyaa tokko dubbataniiru. Dhimma qorannaa sanaa ilaalchisee akka dubbatan eeyyama dhabuu isaanii maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawoonni murtii haqaaf dhaabbata tika nagaa eejensii mootummaatiin ala qorannaan akka geggeessamu hin eeyyamnu jechuu isaanii beeksisan. Guyyaa aangawaatuun kun itti dhabaman viidiyoon agarsiisus hin argamne jechuun
dhaabbatichi beeksisee jira. Aangoonni murtii haqaa akka jedhanitti dhaabbatitti kan nagaa qorannaa ofii isaanii geggeessa. Faaraan waxabajjii 26 ganama sa'a 8:03 irratti waajjira haadhoo kan tika nagaa biyyattii keessaa ba'anii gara mana ofiitti deemaa turan. Erga sanaa qabee as buuteen isaanii hin beekamin jira. Kompiitarri, laaptaappii fi bilbilli isaanis hin argamin jira. Magaalaa Naayijeeriyaa guddicha naannoo bu'aa bahii qabu keessatti biilsi gamoo 21 qabu diigame yoo xiqqaate namoonni 3 yoo du'an kanneen 10 ol ta'an as buuteen dhabame jechuudhaan kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbatanii jiran. Hojjetaa ijaarsaa kan ta'an Eriik Teet innaa gamoon sun caccabetti yoo xiqqaate namoota 100 ta'antu achi hojjetaa ture jedhan. Isaaniif obboleessi isaanii kanneen balaa sana jalaa miliquu danda'an keessaati. Gamoo dheeraan kun akka kufuuf sababaan maal akka ta'e battalan beekamin malee garuu haalawwan akkasii sababaa hojii ijaarsaa dadhabaa ta'een mudata. Taajjabdoonni akka jedhanitti seerri ijaarsaa hojiirra oolchuun kan Naayijeeriyaa keessaa dadhabaadha. Komishinarri poolisii Leegos Hakeem Odumoosu namoonni du'uu mirkaneessanii garuu kanneen irraa oolan namoonni 3 caccabaa gamoo Ikooyi jalaa wixata kaleessaa baafamuu mirkaneessaniiru. Aangawoonni innaa bakka balaan sun dhaqqabe ga'an jamaan gamas ture namoota baraaruun gamoon sun erga cabee sa'aatilee hedduu booda jalqabame jechuudhaan aarii isaanii mul'isaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Of wareegdota dabalatee gareen namoota meeshaa waraanaa hidhatanii hospitaala waraanaa Afgaanistaan guddicha haleeluudhaan yoo xiqqaate namoota 15 yoo galaafatan kanneen biroo hedduu madeessanii jiran. Aangawaan nageegumsaa Taalibaan tokko eenyummaa isaanii utuun beeksisin namoonni du'uu beeksisanii jiran. Dhaabbati oduu Afgaanistaan kanneen ijaan argan tuquudhaan akka gabaasetti weerara sana booda Daa'eshtu jira. Dhaabbati kun maqaa naannoo sanatti ISIS kakonyaa Khoraasaan keessaatti hidhata qabu fayyadaman ibsa itti dabalaa garuu kennine. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.